turtii muraasaan dura viidiyoo sodaachisaa dukkana keessa waraabame jedhamuudhaan toora miidiyaa hawaasaarra naanna'aa ture. Viidiyoo sodaachisaa akka jedhamuufis sababa kan ta'e nama tokkotu duraa haati viidiyoo kana ani isii daandii dhaabbatee dannastuu agarraan billaa na reebde jechuudhaan viidiyoo tokko maxxanse. Itti fufuunis lammiileen Sarbiyaan wal harkaa butaa anis na reebde jechuudhaan namoonni baay'ee miira naasuutii yoo himan warri kun isaan hin mudatin immoo firaankiidha jechuudhaan harkaa fashaleessan. Dhumarratti dubbiin baay'achaa dhuftee iyyanni waajjira poolisii ga'a. Viidiyoon dukkana keessatti waraabamee fi dheerina sakandii 12 hanga 15 hin caalle kun magaalaa biyya Sarbiyaan keessatti argamtu daandii guddaarra dhaabbachuudhaan dannasaa turte. Ragaawwan viidiyoo kana zuum godhaa ilaaluuf fokkorame tokko akka ibsutti namni kun dhugumaan billaa harkaa qabaachuu agarsiisa. Ragaan viidiyoo irraa argamee fi namni nu reebde jedhu viidiyoon dukkana keessa ta'uun yeroo walitti dabalamu warri hafanis dhuguma viidiyoon kun nama sodaachisa jechuudhaan amanan. Poolisoonni hojjettoota baay'ee ramaduun eegumsa jabeessanis viidiyoonis maxxanfamaa ji'a lamaaf itti fufe. Poolisoonni sodaa hamaa hawaasa mudatee fi akkasumas namoonni burjaaja'uun manaa bahuu diduu inni bahees miira sodaa hamaa keessa waan jiruuf asiif achi ija facaasaa akka maraataatti nama isatti dhiyaate hunda dheessaa karaarra deema. Poolisoonnis kun isaan yaachisaa dhabnaan arraan booda nama waan kana dubbatu argame kallattiidhaan isaan hina jechuudhaan seera haaraa baasan. Seera bahee nageenyaan hawaasnis mootummaan ifiifuu harka keessaa qaba kanaafuu abbaan baheef maaf lubbuu isaa dhabe jechuudhaan ibiddatti bansiila naqanii daranuu dubbii oowwisan. Kanaanis magaalaan daran duwwaa taatee akka haftuuf sababa ta'e. Kunis warra miidiyaa kan duraanuu sababa eeggatuuf hojii ta'uudhaan guyyaa jiru hunda Sarbiyaan tuudhee jechaa guyyaa guyyaadhaan viidiyoo fi barreeffama garaagaraa akka maxxansaniif sababa ta'eefi. Kunis poolisootaaf hojii dabalataa warra miidiyaatiif gabaa hawaasaaf sodaa ta'uudhaan ji'a hedduu tureeti jira. Dhumarratti garuu dubbiin kun hundi utuu nama tokkorraa miidhaa hin geessisin abjuu fi bishaan cirracha lixe ta'ee hafe. Achumaanuu chaayinaalee keessa sabiskiraayib godhuuf viidiyoo yoo isinitti tole laayik godhuu fi yaada qabaannaan koomentiin barreessuu hin dagatinaa horaa bulaa.